Rakkoon manfura mindaloo abbaadhata nuko bafeeda waa abbaa barbaadata abbaa bu'aa kaakoon ilmaan hin gaafata gaafin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata addunyaan balloon kun nutti maaf dhibbata nu dukkana daayinaa kaanumaan ibsata kan dhama markata kan dhabaaf rakkata kan dhama markata kan dhabaaf rakkata jedhanii mammaaksan abbootii dubbata yaa hawaasa gaarii yaa arjaa ummata arjaa kenneen qubne seenaa kee mul'ata qubsumni kee tolee miidhagaa bal'ata ambataarratti galfata nu dhiifnee jaallallaanii atirkoonu ta'e gargaarsa keetiini yaa ummata keenya wanni walee dhaabnu kanaaf sana jenne hamba waan amannu qabna biyya maqaa barrattiin waamamnu bakkatti banne sanoofa barbaadannu yeroo nu gamtoomne mala wal gaafannu sanyii filatamaa akka qopheeffannu arfaasaansaa amma yeroon facaafannu dhimma biyyooma irratti dhaabbanne hin daawwannu rabbitti hirkanne acha tarkaanfannu gamtoomne hirmaannaan boritti hin qaanfannu egeree barrumaa yaannu waan rabbiin nu laaffiseen atirkoonu ta'e gargaarsa keetiini. Rakkoon manfura mindaloo abbaadhata nuko bafeeda waa abbaa barbaadata abbaa bu'aa kaakoon ilmaan hin gaafata gaafin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata yoo ilaaheen jedhee nurratti dhaabbata gamtoomlee bobbaanan karaa gabaabbata ummata miidhame rabbi gargaarrata argachuuf teenya formaata gamtoomlee tattaafannaani atirkoonu ta'e gargaarsa keetiini.